namni wahii hubata yoo dubbii ija keessaatiin gallaalu taatee jechuudha duba. Waytaan duba ani ummata Jimmaa ja'uuf deemu kana hamtuu dubbachuuf hin deemu. Alhamdulillah nama hamtuu dubbatu miti. Nama gosaa fi shanyii fi biyyaanis adda nama filuu miti. Garuu namni wanti takka hojiin takka nama silaa isin irraa eeggamturraa waytaanii fi hojjetamte hedduu nama gammachiisa duba. Hedduu nama gammachiisa. Maalirra dhaabbadheetiin akkana ja'uu danda'e obboleen kiyya. Arraan tana mormiin duba gartee dura dhaabbannaa majliisa Geetaachoo Asaffaadhaa iddoo adda addaatitti gaggeeffamaa ture jechuudha. Mormiin dura dhaabbannaa majliisa seeraan alaa, mormiin dura dhaabbannaa majliisa ummanni islaamaa hin filannee kuni iddoo adda addaatitti gaggeeffamee ture jechuudha. Fakkeenyaaf akka baale roobi gaggeeffame iddoo adda addaa gaggeeffame duba. Garuu tajimmaatuun ta'addaa takka taatee na mul'atte duba. Tajimmaatuun ta'addaa takka taatee na mul'atte. Maaltu addeesii godhe dhagaa obboleen akkuma waliin beeknu Dr. Abiy dhalataansaa dhaloota Jimmaati jechuudha. Warra Jimmaati warra Aggaarootti dhalatee guddate jechuudha. Ta'uusi ummanni isaa duba wayita dubbiin haqaa dhufte keenya jaanirran qabne akkana laal kunoo nama jechuudha. Keenya jaanii baalatti hin cabsine. Keenya jaanii dubbii miisine majlisni nurraa haa ka'u jeeti ummanni duba gartee akkanatti harka tokkoon duba gartee wal qabatee sagalee isaa dhageessisee tokkummaa ummata islaamaa mul'isee jechuudha. Nama kee tokko nama sirraa ta'e tokko wayita dura dhaabbattee haqa ittiin tu hedduu sirraa bareedaa jechuudha. Rabbiin Qur'aana keessa dubbatee yaa ayyuhalladhiina aamanuu كونوا قوامين شهداء لله بالقسط أكذب يا ورد قال ربي من تنام حتى أبت ترى إجاب الربي وصو أباكي سنتي وصو هادتي سنتاتي وصو دبقرتي في أخي قصقيت اللي تاتي لجودته سيقال موكب نمي توكو نما إسراته توكو قام إسراته توكو وإنتاني ويتوجتي خينيا غندفية بيتية جنيتية جيه usurran tattabiin sirriitti dhaabbatee wayita harka isaa falmatu takka bagina keessanii gizeetti himu wanti kun sirrii miti jiree gizeetti dubbatu hedduudha irraa bareedaa jechuudha. Warri Jimmaa wanni nu garsiise haqarratti taphni hin jiru nu garsiisa dhufu. Haqarratti taphni hin jiru. Islaamummaa irratti gandummaan hin daleedu. Islaamummaa irratti duba gosummaan hin daleedu. Islaamummaa irratti beektummaan hin daleedu. Sigalee mokkam wanni isaan nu garsiisan sanii isaaniin hangatee duba gartee warra arra mormii majlisaa gaggeesse maraanuu wallaahi galatoomaa jechuun hin barbaade. Galatoomaa namutu hanga danda'utti falmu jira dura dhaabbachuu jira waan kana hin feenu majlisa Geetaachoon Asaffaa ijaare kuni nurraa haa ka'uu jee duba musliimni Itoophiyaa keessatti